Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabeetti bulchiinsi aanaa Soloqqee Dongorree qe'ee qonnaan bultoota Dongorree Furdaatti mana barumsaa bu'uura boruu ijaarsisuu eegale. Bulchaan bulchiinsaa aanaa Soloqqee Dongorree obbo Said Hussein hawaasa jireenyaa ammayyaa jiraatu horachuuf akka aanichaatti hojiiwwan misooma bal'aan hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Bu'uuruma kanaan mana barumsaa bu'uura boruu sadarkaa isaa eeggate hirmaannaa hawaasaatiin ijaaramaa jiraachuu kan himan. Manni barumsaa ijaaramuu eegale kunis yeroo gabaabaa keessatti hojjetamee xumuramuun tajaajilaaf banaa akka ta'u ibsaniiru. Qonnaan bulaan keenya jireenyi isaa yookiin mana fooyya'aa keessa akka jiraatu gochuuf yoo xiqqaate qe'een haaromii asitti hundaa'e kun agarsiistuu tokko jechuudha. Kana qofa miti hawaasni jiruuf jireenya fooyya'aa akka jiraatuuf manneen barnootaa sadarkaa isaa eeggate mana barnoota bu'uura boruu ijaaruun baay'ee barbaachisaa ta'ee waan argameef kanarraa kaanee qe'ee kanatti mana barnoota bu'uura boruu sadarkaa isaa eeggate yeroo gabaabaa keessatti ijaaree xumuruudhaaf har'a jalqabbiin isaa kan jalqabame ta'u. Hawaasni hojii ijaarsa kana keessatti gahee isaa baachuun tumsa barbaachisaa akka taasisus ergaa dabarsan. Waan danda'uun inni beekumsa qabu beekumsaan inni mallaqa qabu waan qabuun dandeettii qabuun beekumsa qabuun humna qabuun akka nu cinaa dhaabbatuu fi mana barnootaa kana yeroo gabaabaa keessatti ijaaree akka xumuruuf shoora isaanii akka baatan dhaamsa dabarsa. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Adaabee obbo Faayisaa Lammii gama isaaniin qe'ee qonnaan bultoota Dongorree Furdaa keessatti bu'uuraaleen misoomaa gahaan waan hin jirreef hanqinaalee jiran guutuuf karoora qabameen hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Keessattuu manneen barumsaa dhaloota qaroomaa fi egeree biyyaaf nama ga'umsa qabu ijaaruuf gahee olaanaa kan qabu ta'uu ibsanii bu'uuraalee misoomaa biroo hawaasaaf barbaachisanis guutaa deemu himaniiru. Naannoo kanatti bu'uuraalee misoomaa babal'aan hin turre gaafa nu jala galu sanarraa kaanee maal gochuu qabnaa kan jedhu uummata keenya naannoo kana jiruuf maal mijeessuu qabnaa bu'uuraalee misoomaa kan jedhu keessaa tokko manneen barnootaa bu'uura boruuti. Daa'imman keenya egeree boruu ta'an karaa guutuu ta'een qe'ee isaaniitti baratanii jiruuf jireenya uummata isaaniitii fi akkasumas biyya kana sadarkaa itti aanutti ceesisuudhaaf manneen barnootaa bu'uura boruu naannoo isaaniitti ijaaramuu murteessaa ta'eeti kan argame. Qonnaan bultoonni naannichaa jireenya ammayyaa akka jiraatan taasisuuf karoorri qabame cimee kan itti fufu ta'uu ibsanii hawaasnis hojiiwwan misoomaa keessatti hirmaannaa isaa cimsuu akka qabu dhaamaniiru. Ijaarsa irra eegalle kana hawaasni naannoo kanaa tumsa gochuudha inni guddaani hirmaannaa gochuudha ogeessota faana humnaan deeggaruudha abbootiin qabeenyaa keenya maallaqaan loojistikiiwwan adda addaa bitanii yoo fidan uummanni keenya akkuma armaan dura humna isaatiin ogummaa isaatiin deeggaree guyyaa muraasa keessatti xumurree haalli baruuf barsiisuu isaa akka keessatti eegaluu fi sababni isaa manni barnootaa naannoo kana jiru baay'ee sadarkaa isaa kan gadi bu'ee waan ta'eef barattoonni keenya qaama fi qalbiidhaan dhaggeeffatanii barachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf daree dabalataa dabalatee isa mijeessuudhaan rakkoo naannoo kana jiru furuudhaaf uummanni keenya akkuma armaan dura tumsa gochuu deeggarsa bal'aa gochuu waan barbaachisu hundaan nu faana dhaabbate taanaan baatii tokko kan caalle keessatti xumurree eebbaaf kan itti wal agarru jechuu barbaade.